hordoftoota Sanyii Akaadaamii akkam nagaa keessanii guyyaa irraa barnoota Global Trends afaan Oromoodhaan qabadhee dhufeera. Har'aa barnoonni ilaallu barnoota Global Trends jedhama. Ani barsiisaa Nagaasaadha Yuunivarsiitii Bulee Horaarraa. Akkuma kanaan dura isiniif himaa ture barnoota Global Trends akkasumas barnoota loojikii fi critical thinking barnoota lammummaaf amala gaarii Sanyii Akaadaamii irratti barsiisaa jiraachuun koo ni beekama. Kanaaf warri haaraa taatan subscribe gochuun, like gochuudhaan akkasumas immoo notification batanii click gochuudhaan viidiyoon haaraan yeroo channel kana irratti fe'amu akka notification isin qaqqabuuf akka notification batanii sana cuqaastan isiniin jedha. Dursitanii immoo miseensa Sanyii Akaadaamii taatanii yoo jiraattan like gochuun, share gochuun, comment gochuun akka Sanyii Akaadaamii bira dhaabbattan isiniin jedha. Kana jechaa kallattiidhumaan gara barnoota guyyaa har'aattan darba jechuudha. Na hordofuu hin dagatina. Barnoonni har'a nuti ilaallu akkuma kanaan dura isinitti himee ture afaan Ingiliffaan barsiisee ture waa'ee aaktaroota yookaan taatota hariiroo biyyoota gidduutti yookaan waliigalaa international relationii keessatti gahee taphatan ilaalla. Taatonni international relationii keessatti gahee taphatan maal fa'i eenyu fa'isa jedhu ilaalla jechuudha. Akkuma beekamu taatonni lamatu jiranii. Isaan kunis state actors biyyootaa fi non state actors dhaabbatoota sadarkaa addunyaatti, sadarkaa ardiitti akkasumas sadarkaa biyyaattis ta'uu danda'a dhaabbatoota garaagaraatu international relationii keessatti gahee guddaa taphatu jechuudha. Egaa traditionally kanaan dura haalli international relationii ture inni durii jechuudha. Kan irratti xiyyeeffatu walitti dhufeenya biyyoota gidduu irratti ture irratti kan focus godhu kan xiyyeeffatu. Haa ta'uti garuu conventional view'n kun yookaan ilaalchi biyyoota qofa irratti xiyyeeffatamu kuni adeemsa keessaa waggaarraa gara waggaatti babal'achaa dhufuudhaan entiitota biraa yookaan taatota biraa of keessatti hammachaa dhufe jechuudha. Taatota biraa warra gahee kana taphatan baay'ee isaanii of keessatti hammachuu bakka kennuu fi jalqabee fooyya'aa dhufe jechuudha. IGOs intergovernmental organizations dhaabbatoota sadarkaa addunyaatti jiran dhaabbatoota addunyaa kan akka mootummoota gamtoomanii, dhaabbata fayyaa addunyaa, dhaabbata daldalaa addunyaa, dhaabbata maallaqaa addunyaa, baankii addunyaa warri jedhamanii fi kan kana fakkaatan itti dabalamanii MNCs multinational corporations warri jedhaman dhaabbatoota biyyoota garaagaraa keessatti biizinesii hojjetan jechuudha. Isaan kunis achi keessatti international relationii kana keessatti walitti dhufeenya biyyootaa walitti dhufeenya kana keessatti hirmaachuu jalqabanii societies hawaasonni garaagaraa civil societies ta'uu danda'u. Warri garaagaraa dhufanii keessatti hirmaachuu jalqabanii NGO'n akkasumas lammiiwwan isaan kun gahee mataa isaanii international relationii kana keessatti taphachuu jalqaban jechuudha. Kanaafuu international relationiin kun dhimmoota garaagaraa reenjota teemota garaagaraa of keessatti qabata. Dhimma security irratti xiyyeeffata, dialogue waliin mari'achuu waliin haasa'uu qabata. Walitti bu'insa conflicts of visions between visions, beliefs and ideologies isaan kana walitti bu'insu kunillee waliigaltee dhabuu kanallee irratti xiyyeeffata. Environment dhimma naannoo irratti illee in xiyyeeffata. Space dhimma qorannoo hawaa irratti illee ni xiyyeeffata. Global economy diinagdee addunyaa irratti ni xiyyeeffata. Poverty hiyyummaa fi akkasumas immoo jijjiirama qilleensaa irratti illee ni xiyyeeffata. Isaan kun dhimmoota muraasa kaafnedha malee kana qofaa miti dhimmi international relationii irratti xiyyeeffatu jechuudha. Kanaaf isaan kun dhimma ijoodha. Dhimmoota ijoo biyyoonnii fi biyyoota dhaabbileen hin ta'iin kun walitti dhufanii dhimma kanarratti mari'atani.
Kanaafuu achi keessatti gahee mataa isaanii taphataa turanii. Kanaafuu egaa akka qorannoo yeroo dhiyootti biyyoonni addunyaa kanarra jiranii akkuma beekamu naannoo biyyoota 195tu jira jedhamee yaadama. Isaan kun egaa biyyoota miseensa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ta'anii beekamanidha. Isaan kanatu jira jedhu. Qorannoowwan tokko tokko garuu haga biyyoota 240tu addunyaa kanarra jira jedhanii lafa kaa'u. Haa ta'uti garuu barnoota kanaaf kan nuti beezii godhannee yookaan hundee godhannee irratti dubbannu biyyoota 195tu jira jennee haa yaadnu. Kanaaf isaan kun immoo egaa biyyoota hariiroo walitti dhufeenya waliin taphatan waliin godhatanii dhimma diinagdee irratti, dhimma teekinooloojii irratti, dhimma siyaasaa irratti, dhimma seekiriitii nagaa irratti fi dhimma nagaa irratti, dhimma garaagaraa irratti walitti dhufeenya uummatanii biyyoota waliin haasaa waliin hojjetan jechuudha. States are very different from each other, but they are also similar to each other in important aspects. Biyyoonni garaagarummaa hedduu walirraa qabanii kallattii garaagaraatiin garaagarummaa hedduu qabaachuu danda'u. Akkasumas immoo wanti tokko isa taasisu, amalli isaan tokko isaan taasisu ni jira. Biyyoonni kun egaa walitti dhufeenya qabu. Walitti dhufeenyi isaan qaban kun immoo egaa garaagara ta'uu danda'a. Intarestiin isaanii garaagara ta'uu danda'a. Argamni isaanii garaagara ta'uu danda'a. Haalli siyaasa isaanii, aayidoloojiin isaan hordofan garaagara ta'uu danda'a. Akkasumas immoo wantoonni isaan tokko godhan ni jiru jechuudha. All states are located somewhere. Bakka tokkotti argamu. Bakka tokkotti jechuun iddoo tokkotti somewhere iddoo tokkotti argamu. Biyyoonni ardii tokko keessaa iddoo tokkotti argamu. Afrikaa keessaa Itoophiyaan gaafa Afrikaatti argamti. Biyyoonni Awurooppaa immoo baay'een isaanii Awurooppaanuma keessatti argamu. Kanaafuu lookeeshinii garaagaraa qabanii. Akkasumas immoo lookeeshiniin isaanii amala waliiniiti. Territorial extensionii qabu, bal'ina lafaa qabanii. They are surrounded by borders. Daangaa mataa isaanii qabu, daangaadhaan marfamanii jiranii. Kanaafuu daangaawwan kuni biyyi tokko daangaan isaa eessatti akka dhaabbatuu fi kan biyya isa tokko immoo eessatti akka jalqabu nutti hima jechuudha. Kanaaf kun wanta isaan wal fakkeessu. Kan biraa biyyoonni kaapitaalii magaalaa guddoo mataa isaanii ni qabu. Humna waraanaa mataa isaanii ni qabu. Ministeera dhimma alaa mataa isaanii qabu. Alaabaa mataa isaanii qabu. Akkasumas immoo faaruu biyyoolessaa mataa isaanii qabu. Kun egaa isaan wal fakkeessa jechuudha. Amala isaan walii qaban, kaaraaktarii isaan waliin qaban jechuudha. Kanaafuu biyyoonni wantoota wal isaan fakkeessan qabu. Biyyoonni amma walitti dhufeenya waliigalaa kana keessatti hirmaatanii wantoota wal isaan fakkeessan qabu jechuudha. Kanaaf gama biraatiin egaa biyyoonni hundi isaaniiyyuu maal jedhanii we are sovereign jedhanii walabummaa qabna jedhanii of waamu. Akkaataa kanattis ofumatu. Walabummaa jechuun immoo maal jechuudha? Mirga biyyi sun qofti qabaattu tarii ishee irratti bulchiinsa ishee irratti biyyi sun walabummaa eenyumtuu ishee mormuu hin qabne, eenyumtuu qooddachuu hin dandeenye kan qabaattudha. Gama biraan hariiroo waliin godhan keessatti illee walabummaa isaanii irratti hundaa'aniiti. Qajeelfama walabummaa walii kabajuu irratti hundaa'aniiti walitti dhufeenya kan isaan uuman. Kanaaf biyyoonni walabummaa isaanii irratti hundaa'anii hariiroo waliin taphatanii gama biraa they act in relation to other states, declaring war, concluding peace, negotiating a treaty and many other things. Kanaafuu biyyoota biraa wajjin gaafa hariiroo uummatan egaa biyyoonni kun akkuma biyyoonni kun egaa akkuma waliigalaatti mirga waraana banuu, nagaa uumuu, waliigaltee nagaa mallatteessuu, waliin mari'achuu akkasumas immoo dhimmoota biraa irratti gahee guddaa ni taphatu. Mirga akkasii ni qabu. Walabummaa akkasii qabu. Walabummaa waraana banuu, walabummaa nagaa mallatteessuu, walabummaa dubbii waliin haasa'uu, negoosheet gochuu fi kanaaf kan kana fakkaatan hedduu isaanii gochuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf egaa international politicsii kana yoo ilaalle siyaasa addunyaa yoo ilaalle kan inni hiika argatu yookaan kan inni defined ta'u biyyoota gidduutti hariiroo walitti dhufeenyaa godhamu sirna yookaan international systemii keessatti kan godhamu ta'uu isaati. Biyyootaan kan inni gaggeeffamu
walitti dhufeenyi kuni. International politics kun mataan isaa immoo kan inni hojiirra oolu kan inni act ta'u biyyoota waan ta'eef jechuudha. These are sovereign entities, territorially bound and independent, ultimately of external authority. Egaa biyyoonni kuni biyyoota entitota walabummaa qabani, lafa mataa isaanii qaban yookaan territorial coverage mataa isaanii qaban akkasumas immoo humna kamiyyuurraa bilisa ta'anii of danda'anii biyyoota of bulchan ta'uusaa lafa kaa'a. The international is kanaafuu international inni jedhu kun amma iskooppii addaati. Iskooppii naashinaali irraa adda ta'e. Iskooppii naashinaali irraa adda ta'e. Egaa naashinaali irraa yookaan domestic irraa garaagarummaa qaba internaashinaaliin kuni. Sababiin isaa internaashinaaliin sababiin isaa internaashinaaliin anarkiidha. Anarkii jechuun qaamni giddugaleessaa kan bulchu kan gaggeessu hin jiru jechuudha. Inni domestic politiksiin immoo hierarchy jechuun immoo irraaf jala jechuudha. Irraaf jala sadarkaa isaatiin itti gaafatamummaan jira jechuudha. Kanaaf mootummaan biyya tokkoo caasaa isa jala jiru itti gaafatamummaadhaan ni bulchaa ni to'ataa. Akkasumas immoo wanta isaan gochuu qabanii fi waan isaan gochuu hin qabne adda baasee lafa kaa'a seeraan jechuudha. Garuu internaashinaali keessatti qaamni walaba ta'ee biyyoonni akkaataatti isaan sochii gochuu qaban, akkaataatti isaan walitti dhufeenya isaanii hojjetachuu qaban yookaan mirkaneeffachuu qaban kan inni lafa kaa'u hin jiru jechuudha. So kanaafuu international relation yeroo qo'annu state sovereignty elementii gatiitti kennu yookaan elementii gahee guddaa taphatu ta'uusaa asirratti hubachuun dirqama ta'a jechuudha. Inni biraan taatonni international relation walitti dhufeenya addunyaa kana keessatti walitti dhufeenya biyyoota keessatti gahee guddaa taphatanii non-state actoroota warra biyya hin ta'in jechuudha. Non-state actoroonni kun egaa akkuma armaan dura kaafne conventional yookaan international relation inni durii erga jijjiiramaa dhufee beekumsaan akkasumas immoo hubannaa hedduudhaan erga deeggaramee qo'annaaf qorannoo hedduudhaan erga deeggaramee booda non-state actoroonni kun international relation keessatti ga'ee isaanii akka taphataniif karrabaniif jechuudha. Karrabaniif hirmaannaan isaan gochuu qaban kuni baay'ee murteessaa akka ta'e hubatameetu jechuudha. Kana qofaallee osoo hin taane dhimmoonni hundumti isaanii immoo biyyootaan kan cufaman miti yookaan kan biyyootaan hojjetan. Kanaaf egaa dhimmoonni hundumtuu biyyoota qofaadhaan kan kaffar ta'anii miti. Kana jechuun maal jechuudha? Biyyoonni dhimmoota hundumaa handil gochuu danda'an jechuudha. Kanaafuu gaheen non-state actorootaa baay'ee murteessaa akka ta'e iddoo kanatti lafa kaa'a jechuudha. Kanaafuu jireenyi keenya guyyaa guyyaa gaa jireenyi nama kamiyyuu guyyaa guyyaatti gaggeeffamu NGO'dhaan dhaabbatoota sadarkaa addunyaatti hojii hojjetanii dhaabbatoota sadarkaa addunyaatti ijaaramanii jiraniin multinational corporationotaan IGO'dhaan NGO'dhaan isaan kanaa fi kan kana fakkaataniin influencer ta'a. So isaan kun egaa international politics keessatti biyyootatti dabalatee gahee guddaa taphatu jechuudha dhimma walitti dhufeenya biyyootaa keessatti. In terms of capacity, the agency of states as much as that of the United Nations or Amnesty International for each act within the wider whole. Capacity dandeettii fi akkasumas immoo agency isaaniitiin waan hojiirra oolchuu isaaniitiin capacityin yookaan dandeettiin biyyootaa kan United Nations yookaan International Amnesty International garaagarummaa hin qabu jedha. Sababiin isaanis biyyoonni kun wider whole keessatti international system keessatti kan isaan gahee isaanii taphatan. United Nationsis akkasuma waan ta'eef. So biyyoonni illee gahee guddaa taphatu akkasumas non-state actoroonni kunis immoo gahee guddaa taphatanii jechuudha. So inni kun egaa dhimma maal wajjin wal qabata? This is conceived in terms of the IP, international political economy or the international legal order or indeed the anarchical international system. Kana wajjin wal qabata. International political system keessatti the real political power holder in state of biyyoota. Politikaan egaa economy irratti dhiibbaa ni gaggeessa. Akkasumas immoo economy'n politikaa irratti siyaasa irratti dhiibbaa ni gaggeessa. Inni kun immoo gahee eenyuti? Gahee instituutota.
gahee biyyootaati waan ta'eef gahee guddaa taphatan jechuudha. Gama biraa international legal order keessatti nagaa tasgabbii addunyaa seera addunyaa keessatti seerri addunyaa hojiirra akka oolu orderii akka qabatu keessatti international anarchic system kana keessattis gahee guddaa kan taphatan biyyoota. Seerri United Nationiin baasu yookaan dhaabbanni biraa baasu biyyoonni yoo hojiirra oolchan ta'e hiikan qabu gahee inni taphatu hin jiru jechuudha. Gama biraatiin multinational corporations often with headquarters in one state and operational capability in the range of others contribute significantly to international relations. Multinational corporations jedhaman dhaabbantoonni biizinesii biyya tokko keessatti hundee isaanii yookaan ofiisii isaanii isaa meen ofiisii ijaarratanii kan jiran garuu biraanchota biyyoota garaagaraa keessaa qabanis international relationii keessatti gahee guddaa taphatu. Fakkeenyaaf dhaabbanni Taatota jedhamu head ofiisiin isaa kan inni jiru biyya Jaappaan keessa garuu oomishni isaa biraanchonni isaa biyyoota garaagaraa keessa jiran. Kanaaf isaan kun egaa biyyoota keessatti biraanchii balatan keessatti immoo hojii isaanii, gabaa isaanii, oomisha isaanii fooyyeffachuuf jecha mootummaa biyya san bulchuu wajjin qaama biyya san bulchuu wajjiniin hariiroo uummachuu dirqama. Isaan qofaa osoo hin taane biyyoonni lammanuu biyyoonni dhaabbanni kun keessatti operate godhuu fi keessatti argamu lammanuu walitti akka dhufaniif gahee guddaa taphata jechuudha. Kanaaf multinational corporation kun international relation keessatti gahee guddaa qabu jechuudha. There are also other trans-governmental organizations where the relation between players are not controlled by the central foreign policy of the state. Akkasumas immoo trans-governmental organizations warreen biyyoota gidduutti beyond the border of the country kan jiran dhaabbatoonni tokko jiru. Isaan kunis immoo foreign policy biyya tokkootiin kan daangeffaman miti yookaan karaan argisiifamuu danda'u miti. Kanaafuu dhaabbatoonni sun immoo hojii isaanii ofiin hojjetan. Fakkeenyaaf kan gabaa murteessan poolisii gabaa murteessan haala wantoota garaagaraa kan hojjetan jiru. Isaan kun egaa gahee guddaa mataa isaanii taphatan. Isaan kan immoo biyyi ofiisaatiin murteessuu hin danda'u. These are exchange rates of the state currency being determined by money market. Gabaa addunyaatiin gabaa maallaqaatiin exchange ratein biyyoota tokko ni murteeffama. Isa kana immoo exchange rate kana kan murteessan dhaabbatoota akka international monetary fundiiti. Isaan kana egaa foreign policy biyya tokkootiin manage gochuun hin danda'amu. Isaan kun dhiibbaa guddaa qaban. Marketiin immoo economy keessatti gahee guddaa qaba. Market plays a significant role in the economy and stabilization of politics. Kanaafuu isaan kun to'annoo fi humna isteetotaatiin adda yoo ta'e non-state actoroonni gahee guddaa taphatu jechuudha dinagdee biyya tokko keessatti. Foreign currency gara biyyattiitti akka dhufuu fi value of your currency biyya tokko currency biyya tokko gatiinsaa meeqa akka ta'e fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti amma haala qabatamaa jiruun doolaarri tokko birrii Itoophiyaa naannoo 50 fi 52ti. Inni kun kan murtaa'u dhaabbata waliigalaa addunyaa keessumaa IMF'dhaan. So amma isaan keessatti foreign policy biyya tokko gahee guddaa taphachuu hin danda'u. Marketiin immoo determine godha. Amma barbaachisummaan doolaaraa gabaa Itoophiyaa keessatti baay'ee high. Market determines the value of dollar. So currency exchangein kan keenya doolaariitti immoo hammam akka ta'e kan dhiibbaa godhu hubachuu hin danda'amu. Sa'aatii kana egaa maal jechuudha? Sa'aatii kana egaa wanti nuti hubachuu qabnu maali? Currency biyya tokko foreign policy yookaan economic policy biyya tokkootiin akka inni jijjiiramuuf yookaan stabilize ta'uu hin dandeenye. Kanaafuu dhaabbatoonni akka IMF immoo gahee guddaa akka taphatan iddoo kanatti lafa kaa'aa jechuudha. These ideas and debates demonstrate that although the term international relations has for centuries inferred a particular concern with relations between nations, it does not have to remain so confined. So, waggoota baay'eedhaaf baroota baay'eedhaaf international relationiin hariiroo biyyoota gidduuti jedhamee hubatamaa haa turuyyuu malee kanas immoo ilaalchisee yaadonni garaagaraa fi mormiiwwan garaagaraa haa turaniyyuu malee amma erga addunyaan fooyya'aa dhuftee addunyaan jijjiiramaa dhuftee kana yaadni akkana jedhu sun iddoo sanatti hin dhaabbanne. Kana jechuun maal jechuudha? Non-state actoroota of keessatti dabalachaa dhufe jechuudha. Kun immoo dhaabbatoonni gurguddoon siyaasa addunyaa keessatti gahee guddaa taphatan akka isaan dhufanii achi keessatti hirmaannaa guddaa fi gahee mataa isaanii taphatan taasise. Contrary to the narrow traditionalist
realist view of international relations. Egaa traditionalistiin kan isaan irratti xiyyeeffatanii physical security dha. Nagaaf tasgabbii biyyattiiti. Protection of the territory of the state and its people. Biyyoota daangaa biyyattii eegsisuu fi uummata biyya sanaa eegsisuu yookaan nagaaf tasgabbii isaanii mirkaneessuu isa jedhu realist perspective. Haa ta'uuti garuu kanarra darbanii ilaaluunis dirqama ta'ee akka inni jiru lafa kaa'adda kanatti. Kanaaf gaaffii armaan gaditti gaafatame kana gaaffii ijoo kana gaafatanii itti deemuun dirqama. As a relation between states governed by mutual cooperation and interdependence or best conceived as a conflictual or subject to a self-help system based on the survival in the anarchical system. Kanaaf amma hariiroo biyyoota gidduutti argamu kuni maaliin govern ta'uu qabaadha. Cooperation, mutual cooperation jedhamu waliin ta'uudhaan immoo interdependence walirratti hundaa'uudhaan moo kan inni govern ta'uu qabu, buluu qabu, hoogganamuu qabu, moo conflictual and subject to self-help system. Anarchical international system anarchical ta'e kana keessatti walitti bu'insaa fi akkasumas immoo ofii of baasuu, ofii of ijaaruu, ofii of gargaaruu isa jedhamu sanarratti hundaa'ee hubatamuu qabaa jedha. Kanaafuu gaaffii kana deebisuudhaa fi wantoota armaan gadii irratti tarreeffaman kan irratti xiyyeeffannoo kennuun bu'aa qabeessa akka ta'e lafa ka'a. Tokko elementoonni assumptionoota elementoonni achi keessatti hariiroo sana keessatti gaggeeffaman maal fa'i? Ejentoonni achi keessatti structurein jiru maali? Isaan kun xiyyeeffannoo kennamuufii qaba. Structurein international relation system structurein akkasumas agents playing significant role in that system should be focused on. How we acquire knowledge about this. Dhimmoota ejentoota kanaa fi akkasumas immoo structuree kana akkamitti arganna beekumsa isa jedhu kanas ilaaluun nu barbaachisa. The argument is we present to justify our claims to knowledge. Kanaaf amma knowledgeota sana dhugaa ta'uu dhabuu isaanii fudhatamaa qabaachuuf dhabuu isaanii mirkaneessuuf immoo argumentiin nuti dhiyeessinu justify gochuudhaaf baay'ee murteessaa ta'uusaa lafa ka'a. Gama biraatiin much controversy of international relations relates to these assumptions and how they impact on the explaining and understanding global politics and phenomena. So isaan kana hubachuudhaan kanaafumma international relations keessatti walitti bu'iinsi wal mormiin jiru isaan kanatti xiyyeeffata. Keessumaa assumptionoota armaan olitti nuti caqasne sanaa fi akkamittiin isaan kun immoo dhiibbaa global politics kana understand gochuu fi akkasumas explain gochuutti godhaadha. Dhiibbaa akkamii uumaadha. Keessumaa dhimmoota akka waraana, identity, eenyummaa fi affiliation, miseensummaa yookaan membership. The working of international political economy. Akkaataa kamiin international political economy hojjetaa jira. The cause of inequality and poverty. Sababa walqixxummaa dhabuu fi akkasumas hiyyummaa. The potential for regulating behavior in relation to climate change. Kanaafuu climate change wajjin wal qabatee dandeettii state behavior ittiin regulate gochuun danda'ama. Amala biyyoota regulate gochuun danda'amu isaan kanaaf kan kana fakkaatan wajjin wal qabataa jedhama. The traditional conception that see the state as the main base of political interaction and the main point of reference for both society and individual within it has lost a lot of meaning and importance. Kanaafuu traditional conception yaanni duubatti hafan kan ture sun akkaataa international relation hubatamaa ture sun egaa no more significant miti jechuudha. Duubatti hafaa ta'aa dhufe kanaaf yaanni bira ilaalchi bira barbaachisaa akka ta'e hubatamaa dhufame jechuudha gaa. If we look at the world around us, state borders do not seem to accurately delimitate global affairs. Egaa biyyoonni akkuma beekamu kan isaan adda ba'ani daangaadhaan. Haa ta'uuti malee daangaan amma dhimmoota addunyaa dhimmoota waliigalaa kana diilimiiti gochuu hin dandeenye. Daangessuu hin dandeenye. Kana jechuun maal jechuudha? Dhimmoonni addunyaa baay'een isaanii har'a daangaa biyyoota cabsanii seenaa jiran. Waraanni fakkeenyaaf biyya tokko keessatti baname waraanni biyyoota lama gidduutti ta'aa jiru achuma qofatti daangeffamee kan hafu miti. Biyyoota biraallee impact godha. The majority of global interactions be global finance ta'uu danda'a,
production, oomisha ta'uu danda'a, education, personal and professional travel, labor migration or terrorism no longer occur via state channels the way they once did. Kanaafuma biyyoonni akka waan akka global financing, production, education, personal and professional travel, labor migration, terrorism isaan kun egaa biyya tokko qofaatti kan daanga'amanii hafan miti. Isaan kun muraasa malee isaan kana qofaa miti. So they are not no more limited to some state or some particular geography. Kanaafuu biyyoota hedduu addunyaa keessatti dhiibbaa guddaa uumaa jiranii tarkaanfataallee jiranii jechuudha. Kun immoo daangaan biyyootaa akka international issue yookaan dhimmoota addunyaa kana keessatti global politics keessatti ijoo ta'anii fi gaggeeffamaa jiran daangessuu akka hin dandeenye lafa ka'a. Kanaafuu interlinked interdependence ta'ee jira jechuudha. We could say that the increased focus on non-state actors and cross-border issues has marked a close to revolutionary turn in the international relations. Kanaaf tokko non-state actoroonni xiyyeeffannoo argachuu fi akkasumas immoo daangaa gidduutti cross-border dhimmoonni daangaa qaxxaamuranii deeman baay'achaa dhufuunsa warraaqsa international relationii keessatti akka dhufu taasise. Jijjiiramni akka dhufu taasise jechuudha. This could be interpreted as a shift away from the international. Jechuun egaa non-state actor irratti focus gochuu fi akkasumas immoo cross border issue irratti xiyyeeffachuun kun shiftii paradigm shiftii fide jechuudha. Jijjiiramni dhufe dura international kan ture between states kan ture transnational across or beyond the state akka inni ta'u taasise jechuudha. So that has brought states together to more closely work together to address common problems they have, and it was basic input for the change of international relation from traditional to contemporary and modern international relation. This has to be paid attention to. Kanaaf kanarratti xiyyeeffannoo kennuun baay'ee barbaachisaadha. Robert Cohen namichi jedhamu bara 2016 qorannoo keessa irratti he is one of the leading scholars in the field of international relations. He states that international relations is no longer a suitable level and that we should instead refer to the discipline as global studies or world politics. International relations ni jennu kun egaa suitable miti, mijataa miti, hunda'uun barbaachisaa miti. Jijjiiramuu qaba. Maqaan isaa international relations irraa gara global studies or world politics jedhamutti jijjiiramuu qaba. Hin ibsu haala amma jiru kan international relations jechuun kun haala amma jiru kana ibsuu hin danda'u waan ta'eef maqumti subjectii sanaayyuu jijjiiramuu qaba jedhee lafa kaa'a. So nowadays few societal and political issues, challenges and problems are neatly confined by the borders of individual states or even group of states. So guyyaadhaa kana dhimmoota muraasa, dhimmoota hawaasaa, dhimmoota siyaasaa, rakkoowwan, hudhaawwan muraasa qofaatu boordarii biyya tokko keessatti confined ta'a yookaan immoo biyyoota muraasa gidduutti confined ta'a malee dhimmoonni baay'een isaanii addunyaadha. They are international in their nature. They are not limited to some certain geographical limitations or delimitations. Thinking about world affairs in transnational rather than purely international terms, therefore, seem more of an analytical necessity than just a choice. Filannoo miti. Xiinxala barbaachisaadha jechuudha. So we have to focus on the transnationalism than internationalism. Sababni isaa beyond the border ta'a jechuudha transnational gaafa jennu sana. Kanaafuu kallattii kanaan xiyyeeffannoo itti kennuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e lafa kaa'a. Individuals and groups interact across borders and thus relativize the meaning of space and territory as conventional international relations need. Kanaaf ammagaa namoonni dhuunfaan sadarkaatti dhimmoota addunyaa keessatti dhiibbaa gochuu danda'an biyya daangaa biyyootaa darbanii namoonni dhuunfaa yookaan giruupiiwwan kana garaagaraa waliin ta'anii kan isaan interact godhanii kanaafuu gaa space and territory kana gaa relativize godhanii akka isaan gadi buusaa jiranidha.
The national commercial aviation and rapid spread of information technologies has further increased people's mobility and the rate at which interactions occur across and beyond the state borders. So, international commercial aviations, akkasumas immoo technological advancement in information technology kuni space and timing contract akka godhu, they contracted space and time akka inni walitti butamu godhani. Dur namni informationii ergaa tokko gara nama biraa geessuudhaaf ergaan sun yoo xiqqaate ji'a tokko, ji'a lama, torban sadii har'a garuu within microsecond erguu danda'a jechuudha. Isaan qofaa miti humna namaa gaafataa ture. Torban tokko lama sadii deemanii ji'a deemanii ergaa tokkitti sana dabarsuudhaaf namoonni yeroo isaanitti rakkataa turan argina. Har'a garuu dhimmoonni kun within microsecond ergaa barbaachisaa ta'e namni har'a information technologyidhaan akkasumas dhimma barbaachisu guyyaa lama sadii keessatti biyya Ameerikaa deemee fixatee deemuu danda'a jechuudha. So technological advancement kun dhimmoota kana gabaabsaniiru akkasumas immoo walitti dhufeenya namootaa fi akkasumas dhaabbattoota gidduu jiru beyond the border ta'an yeroo gabaabaa keessatti akka isaan xumuran ta'uu danda'eera jechuudha. The ability of common people to store namoonni dhuunfaan informationii store gochuun, transfer gochuun, distribute gochuu akka danda'an akkasumas immoo daataan biyyoota garaa garaa keessa travel akka godhu sa'aatii within microsecond ውስጥ akka inni travel godhu availability of high speed internets have not only changed the lives of personal and community levels but also dramatically altered the general dynamics in politics and global affairs. Kanaaf wantoonni kun jiraachuun information technology high speed internetiin jiraachuun kun walitti dhufeenya namaa fooyyessuudhaan jijjiirama jireenya namaa keessatti fiduu qofa osoo hin taane siyaasa addunyaa keessattis akkasumas daayinaamiksii addunyaa keessattis dhimmoota addunyaa keessattis gahee guddaa taphate jechuudha. So kun gahee guddaa akka taphachaa jiru nan aaktaroonni immoo nan isteet aaktaroonni immoo gahee guddaa akka isaan taphachaa jiran sarvisoota kana kennaa akka jiran hubachuu ni danda'ama. Social media provide accessible platforms of communication that allow the projection and promotion of ideas across borders at no cost to the individual or group generating and advocating them. So social media fayyadamni har'a gatii otoo hin baasin within a microsecond sadarkaa addunyaa irratti informationii distribute gochuu dandeenya. Yaada barbaanne distribute gochuu dandeenya. As teenye sadarkaa biyya Ameerikaatti waliin communicate gochuu dandeenya. Social media kan akka YouTube, kan akka Facebook, kan akka Twitter, kan akka Telegram isaan kun gahee guddaa taphataa jiran jechuudha. So borders are no more existent. There are no more obstacle to the flow of information between individuals. Various political agendas, be progressive, revolutionary, or outright dangerous, can unfold in relatively uncontrolled and unregulated way. Dur namni yaada, ilaalcha yaada akkasumas siyaasaa qabu hundumaa ibsachuudhaaf ni rakkata. Tarkaanfiiwwan jajjaboon irratti fudhatamuu danda'u. Har'a garuu wanti nama ajaa'ibu karaa siyaasni biyya tokko mootummaan biyya tokko to'achuu hin dandeenyeen yaadni siyaasaa ajendaan siyaasaa garaa garaa progressive kan ta'an, revolutionary kan ta'an akkasumas immoo baay'ee dangerous kan ta'an social media kana fayyadamuudhaan namoonni gahee guddaa taphataa jiran. So this is posing real challenges to governmental agencies, dhaabbatonni ajantoonni mootummaa isaan kana control gochuudhaaf baay'ee ulfaateera. And political leaders that try to improve and direct them kanaafuu fooyyessuudhaaf akkasumas gaggeessuudhaaf isaan rakkisaa dhufeera jechuudha. Random individual namoota ta'e tokko jechuudha can potentially start a revolution from their homes. Manuma isaa taa'ee namni tokko biyya tokko keessatti sosochii uumuu ni danda'a jechuudha. Demonstration uumuu ni danda'a. Bypassing any conventional conception of power and transcending spatial and material boundaries to the point where political activities and even confrontation become weightless and immaterial to altogether IR and EU. Kanaafuu namni tokko mana keessa taa'ee aangoo siyaasaa fi bulchiinsa mootummaan
wanta kaa'ame seera kaa'ame darbee within microsecond revolutionii kaasuu danda'a, yaada tokko kaasuu danda'a. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessatti gurraachichi namichi maqaan isaa George Floyd jedhamu gaafa ajjeefamu kaameeraadhaan kaasuudhaan suura isaa viidiyoo isaa distribuut godhanii within one day protestiin jalqabamee rakkoowwan sun akka isaan ija hawaasaatti beekaman ta'anii sanaan booda rakkoon guddaan akka biyya Ameerikaa keessatti ta'e haga sadarkaa addunyaatti biyyoota garaagaraa keessatti demonstreeshiniin ture hubachuu hin dandeenye. Namumti tokko egaa maal gochuu danda'a? Jijjiirama fiduu ni danda'a. Akkasumas immoo abidda biyyatti qabsiisuu ni danda'a sooshaal miidiyaa fayyadamee. Kanammoo biyyoonni kontrol gochuu hin dandeenye jedha. Kanaafuu gabaabaadhumatti har'aa wanti nuti ilaalle waa'ee aaktarootaati. Intarnaashinaal rileeshinii keessatti aaktaroota akkamiitu jira. Isaan kunis immoo gaheen isaanii maali? Akkaataa kamiinis immoo walitti dhufeenya biyyootaa fi sadarkaa addunyaatti gaggeeffamu keessatti gahee mataa isaanii taphachuu danda'u isa jedhu kan lafa kaa'ee. Kanaaf isteet aaktaroon jiru, biyyoonni jiru akkasumas immoo aaktaroonni biraa kan akka dhaabbatoota sadarkaa addunyaatti jiran NGO'wwan akkasumas immoo multinational corporations warra jedhaman civil societies warra jedhaman sadarkaa garaagaraatti gahee guddaa mataa isaanii ni taphatu waan jedhu ilaalleerra. Egaa ani gamanummaan nagaa kee isinitti dhaamaa waan na wajjin turtaniif guddaa galatoomaa kabaja guddaa argadhaa. Akkasumas immoo viidiyoo kanatti chaanalii kanatti gochuudhaan laayik gochuun, sheer gochuun, koomentii gochuun akka bira dhaabbattan nagaa naa turaa.